Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii Oromoo jalatti argamtan hundi keessaniyyuu bakka nagaa taatanii isiniin jedha. Har'aan tanas viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. An nagaa kooti alhamdulillah. Chaanaala kooti subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Har'aan tana immoo gara barnoota har'aan tana qabanneetti kan ceenu ta'a jechuudha. Barnoonadhaaf qabannee maalidha? Barnoonadhaaf qabannee jechuudha. FB keenya yookaan Facebook keenya fi Telegram keenya nuuf dalagaa hin jiru jechuudha. Facebook keenya fi Telegram keenya karaa salphaa akkamitti ittiin hojjenna kan jedhudha. Telegram keenya fakkeenyaa fi Telegram keenya keessa gadi seennu barreeffama barreessinee argannu akkamitti ittiin barreeffama barreessinu sanii akkaataa daddafeetti nu ergamuu fi appilikeeshinii isin qabadee dhufee jira. Fakkeenyaaf barreeffama wayii asirratti barreessee hojjedhee fakkeenya yoo erge jechuudha akkamitti hafa malee naaf hin ergamu jechuudha. Isin ammoo wanta itti buufatanii ittiin ergitan FB kiyyaillee yookiin seenetiin jedhee FB kiyyallee akkasumatti dhaabbata malee naaf hin hojjetu jechuudha. Akkamitti hojjechiifna kan jedhu isinitti argisiisa jechuudha. Salphumatti akkatti isiniif dalagu isinitti argisiisa. Egaa maal goona Play Store keenya keessa seenaa jechuudha. Play Store keenya keessa seenanii gubbaa search kan jedhu kanarratti Fast VPN jenneetiin barreessina jechuudha. Akkuma screen irratti argitan kanatti jechuudha. Fast VPN jennee barreessina akka nuuf dalagu godha waan ta'eef san booda kan dura irratti argamu Fast VPN dura irratti argamu mallattoo isiniif kaa'een isinittiin argisiisa. Mallattoo itti malee isinitti argisiisa. Iddoo kana jechuudha. Tana isii tana buufattu jechuudha. Ishii tana akkuma buufattaniini kumaan buufadheera waan ta'eef ana open naan jedha. An open jedheetumaan keessinaa isin ammoo haga inni isin buuttee eegdanii open jettuuni hordoftoota miliyoona 10 kan qabu jechuudha. Akka hin tasaasofne akka hin rafanne jechuudha. Open jedheetiin seenaani. Keessoon isaa kana fakkaata. Keessa akkana gad na seensisaa. Kun akkanatti isiniif seensisaa jechuudha. Seenuu ni eegna. Egaa kana keessa nu seensee jira. Salphumatti amma iddoo cuqaasnu iddoo akka Telegiraamii kana iddoo manaaf barbaadaa kana jechuudha. Iddoo Telegiraamii sana garuma cuqaastu yookaan gadi tuqxu jechuudha. Amma barbaadaa jechuudha. Na connect gochuu fi connect na godhee jira yeroo salphaa keessatti yeroo dhiyoo keessatti san booda duubatti deebitanii too Telegiraamii keessanii kan duratti direessanii ilaaltu jechuudha. Telegram keessanii duratti barreeffamni waan gadi lakkisu na didee jechuudha hima dhaabata. Ammoo barreeffama barreessitiin isinitti argisiisa asirratti. Seendi gootu san booda akkuma argitanii kan duratti barreessee yoo ergameera kunillee in ergameera kunooti. Ammoo gara FB keenya deemnee too FB keenya ilaalla. Hordoftoota keenya. Akkuma argitan FB illee hojii jalqabee jira. Akkuma argitan kan duratti na didee amma hojii jalqabee jira. Akkanatti deeffattu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Oromoo jalatti argamtan hundi keessaniyyuu barnoota haaraa adda addaa isiniif qabadhee chaanaalii kanarratti dhufa. Egaa isin chaanaalii kana immoo subscribe gochuu kan hin irraanfanne kan hin daganne an isin jaaladha isin kabaja. Egaa viidiyoo kana subscribe, like, share godha. Share gochuudhaan namoota hedduu bira geessaa. Isin jaaladha isin kabaja. Viidiyoo biraa isa haaraa walitti deemutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.